Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa hundi keessanuu baga nagaan jiraattan fayyaa qabdanii jiru jireenyi keessanaan qilleensa maal fakkaata? Nu naga kootii eessa jira abdiin yeroo kana yoo jettan kunoo kana jala jira. Akkuma agartan jechaadha argaartan ta'e. Akkuma agartan kunoo edas kaartoona fadhee namootatu naa kenne kaartoona kana fadhee bulee mana jiraachuu hin dandeenye namni manaa nu baasee akkuma beekamu haadha sabboontuuti. Kunoo amma dadhabee kaartoona irra ciisaa argaa jirtanii. Kunoo kaartoona kurasiin dhagaadha. Bishaan kiyya kam ta'e? Kun bishaan kooti. Yaa akii yaati sabboontuu amma isiin irraa barbaaddu wallaahi amma dhugaa. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa yaani amma isiin irraa barbaaddu wallaahi. Dadhabee waan jiruuf akkanatti taasaa jira. Boodol jedhee isin haasaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Mucayyoo caaltuu jedhan san akkuma beekamu bakka isin jirtuun beekaa maal jedhee caaltuu jedhan san bakka isin jirtu argee jira an argee jirallee dhibbatti jechaadha. Mucayyoollee argee jira bakka san si geessa jedheeni ture. Haati sabboontu ammoo lolaa turte jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa bakka isiin jirtu yoo nageessanii nama bakka isiin jirtu nageessisan hin dhiisuu maal jedhaa turte jechaadha. Isinillee ni yaadattanii. Ankaraa hedduun kaameraa dhossee isii tana barbaadaa ture. Yoo fakkeenyaaf haati sabboontu waan hin lolle taate mana namaa san geessuuf jechaadha. Yoo ka isiin loltu taate mana namaa geessee booda nama wal lolchiisuu nama balaa hin taaneef saaxiluun gaarii miti jedheeti. Gaarii miti jedhee kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkasitti isii amansiisuuf yaale hin diddee. Dheengadda ammoo bakka ajaabaatitti ganda isiin jirtutti naa himanii jennaan kaameraa ajaa'ibaa dhoofadhee yoo warri argitanii jiraattan argitanii viidiyoo san keessatti waa hedduu argitanii dhugaan kiyyallee achi keessatti hin ba'a. Viidiyoo san yoo argitanii jiraattan xiqqoo muree iddoo kana keessa isiniin galcha. Maal jettee kabajamtoota hordoftoota keenyaa anatu ulfeessee jira mucayyoon na bira jirtii. Kalaas naa kenniini kana hidhii waan silaasi barbaachisu sii kennaa warraallee waan barbaachisu hin kennaa maal an jedhee jennaan an akkas jedheeni anaadha sabboontuun akkas jedheeni jennaan maal naan jette waan takka rakkoon hin jiru abdii kennaa dura akkas naan hin jettu rakkoo maaltu jira osoo duraayyuu akkas naan jetteeti silaa waan si barbaachisaa hundaayyuu wama takka silaa na sodaachuu hin qabdu maal naan jedha. Wani na sodaatuuf tokko hin jiru rakkoon hin jiru osoo duraayyuu ifaan akkana na himte wani takka rakkoon hin jiru maal naan jette. Akkasi anillee maal jedhee gammade inumaayyuu akkamitti akkana erga akkana jette caaltuu bira bakka ani geessaan dhibbatti jedhee suuqa dhaqe jechaadha. Kaameraan akka dhossaa jiru isiin quban qabdu. Kaameraan dhoffamee jira waraabbamaa jirti. Achi kuttee waan isiin haasofte viidiyoo san keessaa ni mure malee. Simaafin iyya manaattuun taane iyyansuma haadhuma iyyensattuu nafitti ati gargara feetin. Ni iyyiti siin sodaadhe kunu antaanu mana sodaatiin uma takka. Tole galatu. Dhageessa irra oduu haarayaan dhagee waan ajaa'ibaa. Iyyaan sareen kun. Egaa abdi. Ijiyoo ulfeessee jiraa ulfeesseetiin jira mucayyoo arraa fi boroo keessatti ni fidaa jee ati mana seeraa dhayiteeti askara magaafattiidha isaan dubbii naa geesse askara amma dura poolisa amma dura haasaa isiin haasofte viidiyoota san keessaa ni mure malee hanga an suuqa dhaqee deemu osoo muruu dhabaadhee gadhiise haati sabboontuu haganuma hunda daafadduudha haganuma hunda garaa jabaatti jettan jechaadha. Maal jedhaa turte hello jettee Jamaali bilbiltee Jamaali sanillee beekani warra asiin dura haadha sabboontuu tana akka isiin nu ibsiftuu fi gargaaraa ture
keessaa tokko jechaadha Jamaaliin sun. Akkasitti kabajamtoota keenyaa Jamaaliin sun ammallee namni waan kanan faleef Jamaalii sani bilbiltee gurbaan sareen sun bakka mucayyoon jirtu beekaa ulfeessee jira jedhee jira. Amma mucayyoon galaanini kanaa hidhinaan jedhaa jira. Haadha yookaan boru jedhaa jira poolisoota akka qopheessuuf itti himte jechaadha. Jarri hin cadhisne waan ajaa'ibaati viidiyoo san laalee isiniif gadhiisee jira keessaa kukkutee jechaadha. Argitanii jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya. An viidiyoo san isimmaa waan isiin taatu dhibbatti ilaalu malee gadi dhiisu jedhee viidiyoon sun guyyaa viidiyoo gadhiifame sanii miti kan waraabame jechaadha. Achiin dura waraabame. Akkasitti poolisa guurtee booda irratti illee kan dhagahame jiddaalattee osoo hin ta'in dirqiidhaan abdiin fidaa mucayyoo dirqiidhaan irraa fuuna jettee poolisaan mana kiyyaa guutuu martisiistee nu alhamdulillah namoonni hedduu waan nu beekaniif odeeffannoo nu kennanii akka manatti hin galle godhee wannaa jedhee poolisaan ammallee ganda namaarra waan deemuu dandeettuuf ammana nama kamiyyuu tun gorre kunoo mana nama tokkooyyuu hin gorre maaliif goruu didee erga achii mana kiyya dhaqanii fattashanii ana dhabanii ka'aniin booda fuutee mana hiriyaa kiyyaa tokko geessitee seentee fassisiiste jechaadha. Wanni viidiyoo kana waraabuuf illee bakka an bule haa isin illee argituuf. Kunoo anas bulee abdii mana namaa bulee mana namaa jira maal jettee akka nama hin rakkisne caaltuun illee yoo arge ol baasaayyuu amma yoo mana kiyyallee mucaa waliin dhufan viidiyoo uummataa waraabeetu kunu gadhiisa siin jedhaadha sabboontuu seeraan ala deemaa jirta seeraan ala nutti hin deeminii siin jedha nurraa dhaabadhu nama hiisisuu nama jala deemuu irra seerumaan deemutu gaariidha siin jedha kana kabajamtoota hordoftoota keenyaa walumaa galatti kunoo eedarraa ala bulee isin jedha ala bulee kunoo agammaa raasaa jira isin jedha bakka jirullee nimu bakka jiru yoo beette akka bineensaatiin nasotti waan hajjiyyuu akkanatti hin barbaachisne waan isiin irraa barbaaddu wallaale rakkoon na bira hoo jiraate waliin haasofna haadha sabboontuu ani si bira dhufuu hin danda'a atillee na bira koottuuti akkasi wajjin haasofna malee poolisaan akkasitti gandarra naaruun kun raasaa na bulchuun karaarra na bulchuun daandiirra na bulchuun yaaluun anuma hiisiftee faayidammaa argattu maal yaani isiin yakka guddaan na himattee anarraa yaani waa maal akka barbaadde naan galle kana hundaafuu du'aayii godhaa rabbii waa hunda akkanatti haa deebisu mucayyoon na bira jirtu wayiitu hin jiru sona qabanillee yaani maaluma mucayyoo tana godhe yaani na kassasuuf akka deeman naan galle garuu hiriyoonni kiyyallee taa'uu hin qabdu hidhamuu hin qabdu waan naan jedhaniif iddoo kana dhufe malee waan biraatii miti yaate sabboontuu kun akkana na ariisistee karaa irra jira isin jedha du'aayii godhaa hundaafuu isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.